ijoolleen mana madaamii keessa jirru egaa dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kanarraa odoo of eeggannoo goone. Of eeggannoo gaafan isiniin jedhu akkuma argaa jirtan sararata nyaatanaa. Isheen akka diraamaa hojjechuuti akkaataan ishee dhugaa dubbachuu fi asirraan surree kutteeti kan ofirraa gadi baaste jechuudha. Garuu immoo surreen aanirraa gadi ba'uu miti isheen akka isheetitti. Saalfii kana maaliif dhabne? Mana arabaa keessa teenyee waan akkanaa kana hojjechuun sirrii miti. Ashama harka foonii hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube Skaalet jedhatti argamtanii jirtu. Bakka jirtanitti nagaan waaqessinaaf haa baay'atu jechaa. Egaa yeroo baay'ee ani viidiyoo yeroo hojjedhu ijoollee baay'een akkasnaan jedhu. Ati bira jirtaayi yookiin immoo maaliif agartee kan naan jedhan ijoollee baay'eedha. Yaa ta'u malee bira jiraadhee sun taane of eeggannoo godhaa waan akkanaa kanarraa. Yoo miidiyaa jechuun salphumatti bakka waan tokko argitee akka irraa barattuu fi yookiin immoo nama biraatiif kan qoodamuu fi waan akkanaa kana hojjetinaa irraa of eeggadhaa jechaa jira malee irraa baradhaa waan akkanaa kana hojjedhaa jechaan jiru warreen afaan Oromoo dhageessan jechuudha. Egaa warreen dhageessanii waan biraatti qabatanii naarrabsitu jechuudha. Garuu immoo waan jechaa jiru waan akkanaa kana hin hojjetina. Amma kaameraa xixiqqoo tana galchuu qaban. Kaameraan biraatiif dhufe immoo akkaataa isaa kinu akkuma argitan kaameraa xixiqqashuu mul'achuu hin dandeenya akkanatti mana irratti laqqafamti. Garuu ishiin waa baay'ee nama waraabuu dandeessi jechuudha. Sagalee wantoota adda addaa akkasumatti guddistee kun makiinaa keessa kan jirtu argitanii miti. Makiinaa keessa kan jirtu ammoo mul'attu. Bakka galgala yeroo ta'e malee galgala yeroo ta'e isinitti mul'atti ija keessanitti. Garuu immoo guyyaa hin mul'attu abadan makiinarra warreen makiinaa yeroo qulqulleessitanii achi keessa makiinaa garuu anama mana kanatti makiinaa hunduma keessa hin jira jechuudha. Kanaaf an waan akkasii hin jira. Of eeggannoo godhaa akkasiniin argine araboonni tun waan biraas itti fiddi. Of eeggannoo godhaa sirma waan akkanaa kana bafuus mana isaanii keessatti diraamaa isa jedhamu maal isa jedhamu kana hin hojjetinaa isiniin jechaa jira. Amma ani kilaasikiyya aasaa akkanaa kana yoo naasa'e uffata kiyya uffadhee waan isaanii hin tuqne waan akkana godhanii waan akkanaa kana waan nama saalfachiisu haasa'an jiru waan osoo arganiyyuu ani amma fakkeenyaaf hin beeku akkan miidiyaa kana fayyadamu jechuudha. Garuu waan isaanii hin tuqu. Ani kilaasii kiyya sa'aatiin argadhetti kilaasii kiyya seenee waan nan barbaade haasa'uu hin danda'a. Garuu immoo waan hin taane hin hojjedhu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani tiiktookii hin fayyadamu. Kanaafiyyuu osoo waan kanarraa of qusattanii osoo gochuu baattanii jedha. Dhugaa dubbachuu fi araboonni baay'inaan beektan. Kaddamat Itoophiyaa ሰውን ኪደ kaddamat Itoophiyaa ሰውን ሙሻኪል ጅ kaddaman Itoophiyaa ብቻ መቃለው አማ ኡጋንዳስ ኢሳን Itoophiyaa መሰ እንጅሩ tokko beektanii Itoophiyaa fakkaatan jechuudha. Dhugaa dubbachuu waan dhageef viidiyoo isa jalqabarratti dhageessan sanii kaameraa gagaxamaa mushkila Itoophiyaa kaddamat Itoophiyaa mushkila jettee yeroo haasoftu hin dhageessu jechuudha waan ishiin jechaa jirtu. Yaa ta'u malee wantoota akkanaatirraa of eeggannoo gootanii osoo hojii keessan seeraan hojjettanii waan barbaadan kilaasii keessan keessatti yoo hojjettan maafii mushkilaani rakkoo hin qabu. Garuu immoo mana isaanii beektu miti. Amma fakkeenyaaf takka manuma kiyyaa yoo hin waraabin viidiyoo suura keessatti kan jettu takka hin jirti jechuudha araboon. Takka immoo kan eeyyamtuuf hin jirti jechuudha. Tokko immoo osoo ishiin hin beekin waan akkanaa kana gaafa argite dhugaa dubbachuuf in abbaarti. Namoota meeqa paaspoortii odoo sa'aatiin kenniif axxaadaa fi biyyatti kan galchan namoota meeqatu jira jechuudha. Argitan yoo ta'e axxaadaa fi osoo ishiin hin beekin ji'a 2 teessee ji'a 3 teessee osoo waan ittiin dhufte sanuyyuu ofirraa hin deebisin gara biyyaatti kan darbitetu jira. Kanaafiyyuu isa oonan arge ati maalitti argite bira jirtaayii naan jira. Beektanii ijoollee baay'een asirratti waan hin taane naa barreessu nan arga. Waan nan argeef miidiyaa irratti hin dhufti madaamuma santuu dubbataa jechuudha. Afaan arabiffaa beektan ta'e. Deebitee akkasumatti ishiin gaafa dubbattuun argeetiin anis waan akkanaatirraa of eeggannoo godha. Akkana gootee gaafan jedhuuni ati bira jirta akkamitti argite? Naan jedhanii arrabsuun jechuudha. Miidiyaa waan anani isin waan sobaa isinitti fakkaata beektanii ija keessaniin argaa jirtu viidiyoo isinii fide waan ishiin jechaa micattiisanii xiqqeetti kuttee galchite hundumti keessaniyyuu hin argitu. Garuu immoo
Ani beeku namoonni tokko beektanii warroonni nama arrabsuu baran namoonni saafuu beeknu waan akkasii kun naarrabsanis naarrabsuu baatanis sana waa tokko namoonni okke jedhanii kan fudhatanii jiru kan jedhan dhimma isaaniiti. Kanaafiyyuu warreen dhageessan keessattuu ijoolleen haaraa nama dhuftan nama san jedhatti ilaaltanii isheenis akkana goote fooloo guddifattee miti jedhaa jedhumatti bareetti waan akkasii kana hojjeta. Dhaloonni hamma viidiyoo hin taane gaafa arganii badaatii jiru jechuudha. Ijoolleen dhugaa dubbachuuf amma mee ilaala miidiyuma kanarratti warroonni qaama isaanii waraabanii nama tokkitteetu dura akkas godhe garuu mara baay'eedha namoota hedduu lakkaa'u. Maaliif ishuma jalaa baru beektanii dhiirri sunis anuma inni jedhe san dhaggeeffatee akkana godhiidhaan dubartiinis isheen iyyuu waan taane jetti isheen waraabdeetti ergiti qaama ishee. Kanaaf dhaloota wal balleessaa jira jechuudha akkasitti. Garuu immoo tokko godhee yeroo tokko san nama san jiilchaan ta'ee ittiin deebitu. Kun waan safuu. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti warroota uffata aadaa Itoophiyaa hin ta'in uffatame namoota hedduu tiktookaroota awaardii tiktookii irratti gaafa san uffata aadaa hin beekamne kaan bocoroqii kasmaanii kaan mandirishuu uffatanii warroonni deeman hundumatu hidhame. Das ilaala gaarii godha. Maaliif lammata ittiin deebi'an jechuudha. Amma kan qullaashii xummaa takkan qabdu an akkana takkitti bicha uffattee kuni banaadha. Dhiirri immoo uffata dubartii uffatee akka faashiniititti beektanii hodhisiise inni nama bareedee dhufe kaa ilaala. Namoota akkasii ammataa doonqoorota jira jechuudha. Kanaaf isaan hidhaman irraa baratu. Namni biraatis immoo akkasiin godhu faashinii akkasii hordofuu jechuudha. Sinii gade gaarii godhan. Madaamiin kan galchites immoo namoota akkana waan akkana kan hojjetan namooti mixatti sun maal gootee nyaata jechuudha. Nyaata saamuunii toostii waan akkana kana as keessa uffata keessatti gadi guurrattee ishiin akka diraamaa wayii hojjechuudhaaf nayin argitee miidiyaa hundi ijoollee minciyyoo sanii intini godhanii duuti godhanii lolaa turan. Garuu ishiin argitee kana nyaata akkamitti as keessa godhattee deebitee nuti nyaanna kan jettu gara biyyaatti ofirraa galchite jechuudha. Ishumatu ba'ee immoo dubbate. Yeroo dubbattu kana hin nageenye. Kanaafiyyuu namni biraatis immoo itti deebitanii waan akkanaa kana hojjetina jennaan si waan biraanaaf jettan. Anna jedhaas jechuu baadhees gin of eeggannoo godhaa. Mana namaa jirraa, mana namaa jirtu diraamaa mibbaan nagar yeella. Hojiidhaaf dhumnee hojjannee jijjiiramnee gara biyya keenyaatti galuudha. Birriidhaaf biyyaa baanee gadi jennee hojjechuudha. Hanga nuu danda'ametti wanti sin fayyadu yoo hojjettan ani kutaa kilaasii keessatti yoo ta'e waan isaan waliin ilaalanii hojjedhu haase. Inni akkasiniin jedha waan akkanaa kanarra sirriitti of eeggannoo gochuu qabna isiniin jedha obboloota koo. Egaa waan akkasiitii turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa turaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan